harka fuune akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa. Muddamni siyaasaa gaanfa Afrikaatti dhalate hariiroo biyyoota addaan qoodaa gurmiiwwan garagaraa uumaa jiru garamitti geessa laata? Xiinxalawwan argannee isin biraan geenyaa nu faana tura. Muddamni cimaan gaanfa Afrikaa keessatti mudate sababoota waldhabdee walirraa dhufan lamaafidha jedhe BBC'n. Inni tokko Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu kan jiru yoo ta'u, inni biraan ammoo Itoophiyaa fi Masrii gidduu kan jirudha. Dhiyeenya kana dubbii aangawoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa walitti deebisan cimaa dhufeera. Ammoo walitti bu'iinsa kallattiin yookaan karaa biraatiin gaggeeffamu kaasa sodaa jedhu uumeera. Akkas taanaan humnoota Masrii fi Itoophiyaa Somaaliyaa keessa buufatan gidduutti walitti bu'iinsi kallattii akka jiraatu gochuu keessatti carraa olaanaa qabaata jedhamee sodaatama. Haa ta'u malee iyyanni Somaaliyaan fulbaana 16 IGAD akka gidduu seenee araarsuu dhiyeeffattee ejjennoon ishee laafaa dhufuuf mallattoo agarsiisudha. Hagayya 16 galgala xiyyaarri Masrii qondaaltota waraanaa fi meeshaa waraanaa fe'an lama Moqodishoo qubatan. Torbee sana keessa marsariitiin Somaalii walabaa tokko loltoonni Masrii 1000 ta'an Somaaliyaa keessatti bobba'uu fi biyyoonni lamaan fulbaana keessa shaakala waraanaa waloo karoorfachuu gabaase. Fulbaana 12 ammoo Ministeerri alaa Somaaliyaa humnoonni Masrii bobbaafamu yoo bobbaafaman ammoo eessatti akka ta'e mootummaan hin murteessin jira jedhe. Dubbiin kun garuu Itoophiyaa keessatti akka dhimma laayyootti hin ilaalamne. Kana malees Masriin biyya Itoophiyaa waliin hariiroon ishee laaffatee jiru Eertiraa waliin si waltumsuuf socho'uu eegalte. Kun hundi dhimmoonni wal gaareffannaaf sababa ta'an biroo osoo jiranii kan dhufedha. Amajjii keessa Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo haala ulaa galaanaa fi buufata humna galaanaa galoo adeen irratti argachuu ishee dandeessisu mallatteessite. Deebii kanaaf ammoo Itoophiyaan kan akka biyya of dandeessetti of ilaaltu Somaalilaandiif akka biyya walabaa taateetti beekamtii kennitii fi erga bara 2018 gara aangootti dhufanii dhimmi ulaa galaanaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif dhimma hangafaa ta'eera. Akkuma gara aangootti dhufaniin waggaa tokko booda humnoota galaanaa kan yeroo Eertiraan fottoqxutti diigamee fi Itoophiyaan ulaa galaana diimaa itti dhabdee deebisanii hundeessan. Akkasumas ministeerri muummee Abiy waldhabdee Eertiraa waliin ture furuun Somaaliyaa fi Eertiraa waliin michummaa dinagdee qaxanaa wal ta'uu idileen taane hundeessan. Akkas godhanis garuu ulaa galaanaa daldalaafis ta'uu humna waraanaaf ooluu argachuu hin dandeenye ture. Onkoloolessa 11 2023 ministeerri muummee Abiy ulaa galaanaa diimaa argachuun Itoophiyaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun paarlaamaa irratti dubbatan. Kanaaf biyyattiin karaa ittiin argattu tokko barbaaduun ala filannoon qabduu jedhan. Miidiyaaleen biyya keessaas hanga gaafa waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallatteessaniitti dhimma kana walitti fufiinsaan kaasaa turanii. Kan ammoo Somaalilaandiin naannolee biyya ishee keessaa tokko akka taateetti kan ilaaltu Soomaaliyaan biyyoota dheeraatiif dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa jirtu Masrii waliin waliigaltee humna waraanaan akka waltumsuu mallatteessitu godhe. Kana malees Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman bara 2006 irraa kaasee Al-Shabaab loluu irratti ishee gargaaraa turan akka baastu dhaadatte. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa biyya isheetii baasuun humnoota Masrii ergama nageenyaa gamtaa Afrikaa haaraa jalatti bakka buusuuf akka jirtu dubbatte. Masriin ammoo waldhabdee dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti qabdurraa ka'uudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuuf loltoota kumaan lakkaa'aman Somaaliyaatti erguu dandeessi yaaddoon jedhu jira. Itoophiyaan ammoo Masriin loltoota ishee kan bobbaastu yoo ta'e loltoota kumaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessa akka tursiiftu dhaadatteetti. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa ammoo waliigaltee Masrii waliin galuu ishee ilaalchisee keessootti qoqqoodamuun mudatee jira. Humnoonni Itoophiyaa garri caalan bakkeewwan to'annoo Soomaaliyaatiin ala ta'an naannolee akka lixa kibba geedoo baay'ee fi bakool keessatti nageenya kabachiisu. Naannolee Soomaaliyaa lama kan of jalatti bulchu mootummaan naannoo lixa kibbaa humnoota Itoophiyaa waliin hojjechuutti fufuu akka fedhu irra deddeebiin himeera. Naannoon haga tokko walaba taate Puuntland akkuma kana Masriin waldhabdee Itoophiyaa waliin qabduuf Soomaaliyaa fayyadamuu barbaaddi jechuun himatti. Mootummaan Soomaaliyaa ammoo rakkoolee kunneen furuudhaaf kan fuudhee kan dhiisu wallaalee jira. Fulbaana 11 ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree magaalaa guddoo naannoo lixa kibbaa Baayidawaa deemuun bulchaa naannichaa
Baadii Haziz Hassan Mohammad waliin wal dhabdee uumame tasgabbeessuuf yaalaa ture. BBC'n xiinxala isaatiin walitti bu'iinsi dhalachuu danda'a kan jedhu kaasee ilaalee jira. Itoophiyaan naannolee Somaaliyaa giddu galeessaaf kibba lixaa keessa loltoota 8,000 hanga 10,000 qabdi. Loltoonni 3,000 kan Somaaliyaatti ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hojjetan yoo ta'u, kunneen hafan ammoo waliigaltee biyyoota lamaanii osoo wal dhabdeen hin uumamin mallatteessaniin hojjetu. Sabaa himaaleen mootummaa biyyoota lamaanii tokko kan irratti jechoota jajjaboo dubbachaa kan jiran yoo ta'u, waraana bara 1977 gidduu isaanii ture kaasuudhaan walimachuun dabaleera. Dubbii fi tarkaanfii ishee irraa akka mul'atutti Itoophiyaan garuu aarteerti. Xiyyaaronni Masrii Somaaliyaa keessatti argamu gabaasa dhaga'ame hordofee Itoophiyaan biyya ollaa ishee kun humnoota fedhii biyyaalessaa ishee yaaddoo keessa galchuu keessummeessuu irraa akka of qusattu cimsitee akeekkachiifteetti. Humnoonni Masrii argamuun balaa qabaa jechuun ifatti akeekkachiifteetti Itoophiyaan. Miidiyaaleen Itoophiyaa sagalee 28 biyyattiin waraana ishee gara naannoo Somaalee kan gama bahan ollaa Somaaliyaa ta'etti butuu fi buufata xiyyaaraa haaraa hundeessuuf akka hojjettu gabaasaniiru. Loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiranis buufataaleen xiyyaaraa Somaaliyaa naannoo Geedoo keessa jiran hunda to'ataniiru. Itoophiyaan yoo Masriin humnoota ishee Somaaliyaatti kan bobbaastu taate loltoota ishee beekamtii Moqaadishoo yookaan AU malee Somaaliyaa keessa akka tursiiftu himtee waan turteef kun Somaaliyaaf yaaddoo ta'uunsaan oolle. Aangawoonni Itoophiyaas gocha Somaaliyaa fi Masrii ilaalchisuudhaan dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi dubbii hagayya 8 dubbataniin qaamni Itoophiyaa tuquudhaaf yaadu kamiyyuu si'a 10 irra deddeebi'ee yaaduu qabaa jedhan. Fulbaana 5 ajajaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbii humna waraanaa ajajabaa kan bara 1977 yeroo Somaaliyaa waliin wal waraanan kan hundeeffameetiif haasaa taasisaniin humni waraanaa biyya isaanii haleellaa humnoota fedhii babal'ifachuu qaban irraa itti dhufu kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha jechuun akeekkachiisan. Sagaleen Fulbaana 9 online TV dhuunfaa Itoophiyaa keessa tokkoon bahirraa akka dhaga'ametti jedhe BBC'n. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Masrii akka diina durii Itoophiyaa ta'etti ibsuudhaan Kaayiroon finciltoota biyya isaanii deeggarti jechuun komataniiru jedhe. Kana malees Itoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa Masriin tarkaanfii humnaa akka fudhattu irra deddeebiin dhaadachuu ishee akka hubatu ifatti gaafatteetti. Itoophiyaan kana kan gaafatte deebii Masriin dhiyeenya laga Abbayyaa ilaalchisee fedhii uummata biyya ishee kabachiisuuf qophii ta'uu akeekkachiifteefidha. Carraaqqiiwwan araara buusuu hojjetamaa jiru. Garuu bu'aan isaanii hagami kan jedhus BBC'n ilaaleera. Fulbaana 16 Somaaliyaan Igaad gidduu seenuun akka araarsu gaafatte. Kun ammoo Moqaadishoon ejjennoo duraan qabattee laaffisaa dhufuu isheetiif mallattoo agarsiisudha. Tarkiin muddama biyya lamaan gidduu jiru tasgabbeessuuf walitti isaan fiduudhaaf yaalteetti. Haa ta'u malee mariin nagaa buusuu hagayya 13 marsaa lammaffaaf gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuun Somaaliyaan guyyaa tokko booda Masrii waliin waliigaltee waraanaa mallatteessite. Pireezidantiin Tarkii Xayyib Erdohaan hagayya 10 hooggantoota biyyoota lamaanii waamuun waliin dubbatanis hin milkaa'in hafe. Waliigaltee waraanaa Soomaaliyaan Masrii waliin taasifte marii nagaa gufachiisuudhaan Itoophiyaa baay'ee aarse. Mariin marsaa sadaffaa Fulbaana 17 irratti qabamee tures yeroo biraatti darbeera. Soomaaliyaan ammoo duraan Itoophiyaa dura dhaabbachuudhaaf deeggarsa Tarkii kajeelaa turteetti. Soomaaliyaan waliigaltee humna ittisa waraanaa bal'aa humna galaanaa leenjisuu fi deebisanii ijaaruu akkasumas hanga humni galaanaa ishee hojii jalqabutti daangaa bishaan Soomaaliyaa eeguu guraandhala keessa mallatteessitee turte. Haa ta'u malee Itoophiyaa waliinis hariiroo gaarii kan qabdu Tarkiin biyyoonni wal dhabdee qaban mariin akka furaniif dhiibbaa gochaa turte. Soomaaliyaan mariin ture sababa biyyoonni lamaan bu'uura irraa kaasee waliin hin galleef fashalaa'eera jette. Soomaaliyaan akka Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte akka dhiistu barbaaddi. Isaan booda Itoophiyaan akka seera addunyaatti ulaa galaanaa Soomaaliyaa argachuuf waliigaluun ni danda'amaa jette. Itoophiyaan ammoo waliigalteen kamiyyuu bu'uuraawwan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte kan argamsiisu ta'uusaa mirkaneeffachuu barbaaddi. Tarkiin mariin akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuu kan itti fuftu yoo ta'u hariiroon dhiyeenya kana isheen Masrii waliin taasiftu ammoo haala jiru tasgabbeessuu akka dandeessu ishee gargaara ta'a. Jabuutiinis ulaa Itoophiyaaf dhiyeessuu malti. Biyyi gaanfa Afrikaa bicuu taate kun dhiyeenya kana ulaa galaanaa ishee taajura kan fedhii daldala Itoophiyaa ni gargaara jette waloon hooggannee itti fayyadamnu jechuun dhiyeessiteef turte. Itoophiyaan daldala alaa galchituuf alatti ergituuf 95% ulaa galaanaa Jabuutii irratti hirkatti. Kanaaf waliigalteen Somaalilaandiin Jibuutii waliigaltee fayyadama galaanaa Itoophiyaa irraa
irraa argattu ni dhabdi. Carraaqqii waloo michoota qaxanaa kanaaf addunyaa walitti fiduun muddamni kun hammaatee gara wal waraanaatti akka hin geessine dhiibbaa gochuu danda'a ta'a jedhe BBC'n xiinxala isaatiin. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa xiinxala dhimma muddamni gaanfa Afrikaatti mudate garamitti deemaa jira jedhu irratti BBC'n barreessee isiniif dhiyeessine. An Yoonaas Mangashaan ture. Nagaan tura.